Yoo lubbuudhaan jiraanne ganuma waan baay'ee argina. Mana madaamii keessa taa'anii haala kanaan ruuzii daadhii nyaachuun maaliif barbaachise? Bishaantu hin jirre moo akkaataa affeelamtu hin jirre moo akkam waan isaa? Walumaa galatti ilkaan gaarii qabdi kanatti nyaachuu dandeesse. Osoo ilkaan gaarii hin qabaanne ta'e kana nyaachuu hin dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun ijoollee haarawaa dhufaniif kan reefu waggaan guunneef kan ganaa hojjetan qofa ilaallata jechuudha baay'inaan. Egaa kan dura hojjetan yoo wanta akkanaas hojjetan akka carraa biyyattis darbamanii hojjetatanii jiru jechuudha. Egaa shamarra harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtaniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa nuuf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haaraa taatan laayik sheer gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa keenyadha. Egaa qaxxitumaan gara viidiyoo sin fideetti yoon sin dabarsee akkuma jalqaba irratti sin agarsiise jechuudha. Hojjettuun tuni Filipiinidha jechuudha. Inna sa'aatii kanatti wanti ishiin gochaa jirtu ruuzii dheedhii nyaatti. Ruuzii dheedhii kana oduma nyaattu madaamin ishii itti dhuftee maal jette isinitti fakkaate? Maali biyya keechan midhaan hin jiru? Akkamitti ruuziin dheedhiin haala kanaan nyaatama? Namni akkamitti ruuzii dheedhii osoo hin bilcheechin nyaata? Sira horiidhamoo nama ati jettee baay'ee itti dheekkamte. Egaa ijoolleen keenya yeroo tokko tokkotti ijoollee keenya osoo taate immoo baay'ee tokkoon itti qaana'aatti saarfadha. Maaliif jennaan wanti akkana maqa balleessidha malee waa biraa miti. Namoonni tokko tokko hin jiru kan guddisa badanii waanuma argan waanuma itti fakkaate tokko kan godhan ni jiru jechuudha. Akkasumas immoo gola madaamii keessa taa'anii tiktookii hojjechuu jecha wantoota mana madaamitti kan boru rakkoo namarraan ga'uu danda'utti kan dhiibbaa namatti fiduu danda'u tokko kan hojjetan ni jiru. Viidiyoon tiktookii bu'aan qabu jechuudha. Garuu immoo wantoonni hojjetamuu qabu wantoota namni irraa barachuu qabu ta'uu danda'a qaba. Kan madaamiteeti walitti sin buusne ta'uu qaba malee wanta gulana rakkoo sitti fidu kan hojii gufuu hojii keetii sitti ta'u. Amma namni kamiyyuu kaayyoodhaaf kan manaa ba'ee kaayyoo hojjetachuuf manaa ba'ee jechuudha. Garuu tokko tokko immoo qilleetaamiin kan hojii osoo hin taane tiktookiidha iddoo kennee waan hin taane hojjetu hedduutu jira jechuudha. Warroota akkasii ilaallee isaan duuba yoo fiinne nuti immoo kufaatii akka kufnu sirriitti beekuu qabna. Kufaatii kana kufuun duratti immoo maal gochaa jira? Ani hojiin koo maalidha? Wanti akkanaa kun narraa deema narraa eeggama jettanii sirriitti of hubachuudha. Viidiyoon nuti daawwachuu qabnuu fi nuti daawwachuu hin qabnillee ni jira jechuudha. Viidiyoon kun naaf ta'a na fayyada jennee kan laalluu fi viidiyoon kun lakki namiidha jennee irraa kan gurrus jira jechuudha. Egaa miidiyaa kanarratti wantoonni deemaa jiru waa baay'eedha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessattuu wanti nama burjaajessu waa baay'eetu jira. Isaan keessaa kamtu faayidaa qaba, kamtu miidhaa qaba jenneeti malee xiinxallee bakka nu fayyadu qofa ooluu qabna malee bakka nu fayyadne yoo oolle miidhaa nurraan ga'a. Fakkeenyaaf yeroo ijoollummaa loowwan yeroo tissinu jechuudha. Loowwan kana yeroo tissinutti loon kana iddoo tissuu qabnu adda baasnee beekna jechuudha jalqabuma. Isa jechuun loon kana gaafan tisse iddoo akkamii yoon tisseen isaan quubsuu danda'a kan jedhu iddoo filatamaa fi iddoo marga lalisaati jechuudha kan horiin tiffamu bakka margi jiru bakka dheeduu danda'anii jechuudha. Akkasumas immoo yeroo bakka margi dheedu sanitti margaa yoo tissite horii sun margaan quufaniitti galuu gara midhaan namaatti jalaan fiiganii yoo margi jiraate. Garuu iddoo qoqorii yookaan bakka margi hin jirre yoo oolchite isaan maal godhu? Margi bakka isaa waan hin jirre bakka margi jiru bakka midhaan namaa nyaachuuf si jalaa badii hojjechuufidha kasii harkaa fiiganii jechuudha. Akkana yoon sin jedhu nutillee yeroo oollu oolmaa keenya tolfachuudha jechuudha. Bakka gaarii yoo oolle waan gaarii arganne, waan gaarii nyaanne, waan gaarii barannee barnoota gaarii arganneeti jechuudha kan deebinu. Garuu bakka gadhee yoo oolle waan gadhee san barannee balleechaa hojjechuu deemna jechuudha. Wanta balleechaa san goonee ofiifis ni ofiif fayyannu, nama sanis hin fayyannu, bu'aa malee kan jiraannu jechuudha. Inna isa kana keessa mana madaamii keessatti yeroo hojjennu
wanta boru madaamiti yaa walitti na buusuu danda'u viidiyoon ni mul'ata ni argama hin argu jechuudha. Isaan viidiyoon argan jedhanii yaaduu osoo hin taane ni argu. Maaliif jenna siimii kasii baasu isaanii siimii isaaniitu si baasa. Yeroo kanammoo hundi isaaniitu siimii kee lakkoofsa kee ni qabu ittiin kasitti dawwalan ni qabu jechuudha. Lakkoofsi kee isaan harka jira jechuun lakkoofsa kee ni beeku jechuun wanta ati bantu hundumaa ni beeku jechuudha. Inna mattaawqaa isaaniitiin akka siimii si baasan hin dagatin jechuudha. Ijoollee baay'een keenya agaa waraqanni keenya nu hojjetamutti ijoollee baay'ee yeroo baafannu isaantu nu baasa jechuudha. Isaantu waastinaadhaan nu baasa. Inna keessattuu tiiktookiin jechuudha lakkoofsaan banta waan ta'eef yeroo ati waan tokko hojjettu dhaqee isaaniirra bu'a. Mana tokko amma mana isaanii waraabdanii ijoollee baay'ee nama kushiina isaanii keessa dhaabbatanii meeshaa isaanii agarsiisaa akka barbaadan ta'anii ijoollee baay'ee ilaalaa gadhiisu. Garuu ijoollee sun yoosuma oonlaayinii kanarraa badu. Sababa maaliif badu isinitti fakkaata? Madaamitu bilbila akka harkaa fuutu beeka. Maaliif madaamiin waan akkasii ni argiti yoo ta'e wanta akkasii bilbila irra gahaa waan ta'eef irra dhaqa waan ta'eef mana ishii kushiinaa ishii akka ishiin miidiyaa jechuun kan hawaasati. Mana jechuun manni keessa jirta sun immoo kan nama tokkooti. Ni galee kanaaf isaan immoo manni isaanii akka hawaasni ilaalu hin barbaadan yoo ta'e kushiina isaanii akka namni argu hin barbaadan yoo ta'e isin immoo kushiina namaa akkuma argitantu waraabdanii gadhiistu yoo ta'e isaan gaafa san maal godhu gaafa viidiyoo san arganii bilbila sin harkaa akka fuudhan shakkii tokkollee hin qabaatinaa jechuudha. Gaafa bilbila naasii harkaa fuudhan immoo guyyaan dukkana sitti ta'a. Guyyaan tokkichi siif hin dhifu. Wanta bar nutamma guyyaan odoon argin kan galgalaa'ee bari'u bar sababii bilbila of harkaa qabnu jechuudha. Garuu bilbilli kun nu harkaa baate jechuun nuti guyyaan tokkoyyuu nuuf hin dhihu jechuudha. Kan nyaannu nutti hin tolu. Kanaafuu yeroo hundumaa gola madaamii keessatti yeroo hojjennu tiktookis yeroo hojjennu viidiyoos yeroo hojjennu waan madaamii teenyaan walitti nu buusuu hin dandeenye waan abjuu keenyarraa nu daangessuu yookaan nu faallessuu hin dandeenye yeroo hundumaa jechuudha ofii keenya balleessinee raawwannee madaamiin akkana nu goote gaafa jenne gaarii hin dhufu jechuudha. Isaan waan badaa hin jaalatanii waan seera cabse hin jaalatanii jechuudha. Kanaafuu ijoolleen gola madaamii keessa jirtan wanta madaamii keessa walitti sin buusee booda bilbila sinirraa fuusisuu danda'u tokko hin godhinaa jechuudha. Manni sun hundumtuu kan keenyaa miti. Mana kanatti ammaan dalagaa qofaaf anasitti gale malee manni kun kan kootii miti jechuudha. Baay'ee jennaan ba'uudha, hojjedhunnaan hojjechuudha, taa'ee jennaan taa'uudha jechuudha manni keessa jiru malee mana isaa akka waan mana kiyyaa kushiina isaanii keessa fiigaa distii isaanii gadi guuraa akkasumas immoo wanta isaanii mana isaanii saaloonii isaanii fiigee waraabee miidiyaa irratti gadhiisuun anaaf miidhamaa jechuudha. Isaan manna isaanii wanta isaanii miidiyaa irratti akka gallakkifamu hin barbaadani waan ta'eef beezawee jechuudha. Madaamiin tiyyaana yeroo tokko nan argan jedhee tanan jalqaba yeroo yuutuubii kana jalqabu nan arganiidhattan beekaa jechuudha. Ijoolleen isaanii ijoolleen lama xixiqqoon hin jirti baay'ee na jaalatu jechuudha. Yeroo hundumaa na jala lau jedhu. Saniinuu viidiyoo keessa osoo hin taane laayivii viidiyoo baneeduman haasa'aa jiru. Laayivii keessa na jalaa seenanii jechuudha. Akkamitti akka isaan argan hin beeku argitee natti dubbatte. Ani hojjechuu sin dhooggu naan jette ishiin. Hojjechuu sin dhooggu garuu ijoolleen kiyya akka as keessa hin galle jette jala murtee natti himte. Maaliif kan ishii waan ta'eef hin barbaanne waan ta'eef ani immoo maalan godhadha viidiyoo sanii keessaa hin kaase jechuudha. Hin barbaanne wanta isaanii akka ba'u hin barbaanne waan ta'eef. Egaa sumarraa wanta inni jechuu barbaades akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitan kana mana namaa taa'anii isaaba horiitiin nyaata dheedhii nyaata horiin nyaachuu danda'u tokko akka horiisitti gaafa nyaatan viidiyoo kana jarri gaafa arganii maal akka namaan jedhanii yaaduu fi hubachuun nama dhibu jechuudha. Inna maal jetteen iree madaamiin maali biyya keessanitti nyaatatu hin jirre moo midhaantu hin jirre moo akkanatti nyaatanii jiraattu waan dheedhii jettee gaafatte jechuudha. Ishiin immoo deebii deebistuudhaaf jechuudha. Maaliif jenna tiiktookidhaa jettee kana goote namni haa kolfu jettee kana goote garuu sirriin dhufu. Mana ofii biyya ofii fi mana ofii keessaayyuu wanta daangaa darbe tokko yoo hojjetan nama dabbaraa jechuudha. Egaa kana fakkaata keessattuu ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftanii
baay'een keessan tiktookii hojjenna jettaniit hojii mana madaamii dhiistanii gara tiktookitti fiddu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani of jajuuf miti gaafaan jalqaba biyyaa ba'u ani gara bilbila jiru hin laalle agan waggaa tokko guututti bilbila maatii kootti nan haasa'a saniin irraa kanaaf hojii madaamii hojjechuu afaan isaanii barachuu akka isaan na jaalatan ta'uun tureeyyu jechuudha. Inna barri sun darbee har'ammoo kunoo bilbila koo akka barbaadetti qabadhee jiraachaa jechuudha. Egaa kana fakkaataa hordoftoota keenya waan isinillee immoo saanduqa koomentii jalatti waa jedhaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo kiyya har'aaf qabadhee dhufee asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Viidiyoo haraa akka dafee isin biraan ga'u laayik godhaa isiniin jenna.